annas qayyamani illegitimate ya ta'u yumale ala sana kan bulchaa ture isa mana qulqullummaa kan geggeessaa ture Sanhedrin kan jedhamu bulchiinsa caffee warra Yihuudootaa kan geggeessaa ture isa dinqisiisa guddisee dubbii Waaqayyoo gara mana qulqullummaa gara Annaas hin dhufne gara Qayyaafaan dhufne dinqisiisa guddisee gara lafa duwwaa dhaqee dubbii Waaqayyoo gara lafa duwwaa nama jireenyi isaa namaan galle nama adeemsi isaa namaan galle nama nyaati isaa adda ta'e awwaannisa kan nyaatu gogaa yookiin immoo rifeensa gaalaa kan hodhee hidhatu halkanii guyyaa lafa onaa keessa kan jiraatu namatti kan gargar bahee jiraatu sagaleen Waaqayyoo gara lafa onaa dhaqe gara mana qulqullummaa gara hangafoota lubootaatti hin dhufne sagaleen Waaqayyoo maal godhaan jedhama maalichi godha namichi ergaanoo qaba jedha maalichi godha namichi namni achi jiru kophaa jira namatti dhiyaachuu hin danda'u wayyaansaa namatti hin tolu eennaatti baatan isinitti hin tolu karabaataan qabu wayyaa miccate kaatiin deemu nama jireenya namaan gale nama akkasitti dubbii Waaqayyoo deemu inni immoo maalichi godha inni nama bittu Yerusaalem qabamanii mana qulqullummaa dhaabatee Waaqayyo akkas jedha akkas Isaayyaas Waaqayyo kana jedha Waaqayyo sana jedha qalbii keessa bibbiirra naannoo isaatooti manni qulqullummaa akkasaa baasee Waaqayyo akkas jedha jechuu qaba ture garuu achumatti inni jiru achuma iddoo lafa onaa sana keessatti dubbii Waaqayyoo achi dhagaa namoonni immoo lafa onaa keessatti isa barbaaduudhaaf adeemu turan isin hin dinqu lafa onaa sana keessatti namicha dubbiin isaa namaan galle kana barbaacha achi deemu lafa onaa sana keessatti hin irraanfatina Yohaannisi akka seeraatti lubaa inni abbaan isaa lubaam Zakkaariyaas kanaaf iyyuu aarsaa mana qulqullummaa keessatti fidee dhiyeessuu danda'a warra aarsaa dhiyeessan keessa tokko ta'uu danda'a dhufee mana qulqullummaa keessatti sirna isaatiin guyyaa waamicha isaatti dhiyaate aarsaa dhiyeessuu hin danda'a isaan keessaa tokko ture garuu inni kan isaa waamichi isaa achi Yohaannis waamicha isaa filate waamichi isaa maa inni seetan is to be nobody waamichi isaa it's to be nobody sagalee duwwaa ta'uudha sagalee Waaqayyoo ta'uudha waamichi isaa sagaleetiyyuu dhaga'ameedhaaf lafa onaa keessatti sagaleetu dhaga'ame sagalee qalbii keessan diddiirradhaa jedhu he chose to be nobody somebody ta'uu didee itu mana qulqullummaa dhufee aarsaa dhiyeessa ta'e ilma Zakkaariyaasii ilma baduu dhumarratti immoo ilma Aaroon hangaficha lubootaa jedhamee beekama ture amma Yohaannis isa dammadaamuu nyaatu Yohaannis isa rifeensa gaalaa uffatu Yohaannis isa dubbiin isaa namaan galle Yohaannis isa fagoo jiru garuu sagalee Waaqayyoo kan labsu ati eenyuun ni jedhani eenyatti jedhani ati Masiihaa jedhani akkam nama qoranni kun Yohaannis itti ilaala ati Masiihaa jedhani eeyyee Masiichaana jechuun danda'a turte akkam gaarii ture sidaa'oo ol isa kaasa ture Masiicha ta'u ani isa miti maqaa Waaqayyoo kan galateeffamne ta'u ani isa miti Masiicha miti ani sagaleedha jedhe maqaa Waaqayyoo kan galateeffamne ta'u ani sagaleedhaani sagalee Waaqayyoo isa lafa duwwaa keessatti iyyu
keessa diddiiradhaa karaa ol jedhe gada jedhu tulluun gada jedhu dachaan ola jedhu qeqit wal qixxeessaa mootichi dhuma isa jedhu sagalee waaqayyooti ani I am nobody. I am not somebody. I choose to be nobody. I refuse to be somebody. Ani sagalee waaqayyo isa qalbii diddiirrannaadhaani sabatti waaqatti nama deebisuudha ani kuni ergaan kuni sabni Yerusaalemii ba'ee gara lafa duwwaa sanatti adeemuunsa sagaleen waaqayyo mana qulqullummaa keessaa dhabamuusaa argisiisa. Maal gochii dhaqu? Karaa isaanii hin geenye. Inni mana qulqullummaa keessaa aarsaan dhiyaatu coomni hoolaatiif coomni koromni garaa isaanii hin geenye. Sagalee barbaacha deeman. Maaliif sagalichi mana qulqullummaa keessaa baay'ee ture. Sagalichi mana qulqullummaa keessaa deemee ture. Sagalichi eenyummaa Yesuus Kiristoosiin bakkee keessa deddeebi'uu jalqabee ture. Sagalichi eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti qabamee Yordaanosiin dhaqee ture. Dubbii waaqayyoo addaa dubbifannee sinii dubbisuun barbaada. Yohaannis boqonnaa 2 waan mana qulqullummaa keessatti geggeeffamaa ture. Lakkoofsa 13-16 manni qulqullummaa maaliif baqata? Sagalee waaqayyoo maaliif mana qulqullummaa baqata? Fuula 131 ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa geenyaanii Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessatti namoota iddoo sana taa'anii sangoota, hoolota, gugees gurguran warra hoo'ii callaa gegeedaranis argee yommus inni qunceerraa qaccee dhaatee hunduma isaanii hoolota isaanii fi sangoota isaanii wajjin gad isaan oofe. Horii warra horii gegeedaranii fi gegeedaranii hin bittimse. Gabatootas gadi garagalche. Warra gugee gurguraniin immoo kana keessaa gadi baafadhaa. Mana abbaa kootiis mana bittaa fi gurgurtaa hin godhinaa jedheen yommus bartoonni isaa hinaaffaan mana keetii nagubaa jedhamee isa caafame in yaadatanidha. Mana qulqullummaa keessa sangaana gadu sinnibu sangaana gadu mana qulqullummaa keessa aljiina gadu hoolaana gadu warra lubootaati. Luboota mana qulqullummaa keessa aarsaa dhiyeessan sangaana gadu. Asii sangaa nagada sangaa horii baasanii kan bitanii sangaa nagadan isaan. Asiin immoo horii kan geeddaran isaan. Horii gara horii roomaatti jechuudha. Gara doolaariitti jechuudha. Sasaan lookaal manii fidanii gara doolaarii malee gurguran sangaa isaanii immoo. Doolaarii malee gurguran jechuun horii roomaa malee gurguran jechuudha. Horii roomaatti achitti mana baankii warra lubootaatti geeddarameeti iyyuu gabaa warra roomaa warra lubootaati sangaan bitamee qalama mana qulqullummaati. Yesuus Kiristoos kana argeetu dhufe. Haalleluuyaa maqaan isaa kan galateeffameetu hin dhufe. Abbaan manaatooti gooftichi. Hin dhufe qacceesaa hin dhaate gaddaa'e qacceesaa meeqaan akka inni dhaate beeku hin dhaate qacceesaa. Akka waaqayyoo kan galateeffame. Hunda ishee walitti qabee haxaa'e kan garagalchee sangaadhaan aljiidhaa fi warra gurguratanii fi warra bitatanii warra baankii hojjetanii gabatee isaanii garagalchee mucaafi qulqulluu haxaa'e baase baasaa kana mana kooti manni koo maqaa waaqayyoo galateeffame. Maal godha dhagaati? Mana qulqullummaa akkasii keessa maal godhati? Kanaaf iyyuu namoonni barbaacha dhaqan Yohaannisiin barbaacha dhaqan Yesuusiin barbaacha dhaqan. Yohaannisi isiniin kan dinqu isin ijoolleen mar'ataa dhanaa jedhan dubbiin isaa nama gammachiisu lallabni isaa namatti hin tolu lafarraa butee nama gata isin ijoolleen mar'ataa dhanaa maal gochuudhaaf as dhuftanii jedha. Isin
Margochos kuftan eenyu takkasin baqattani sitti be qalbii keessan diddiirradha kuno qo'attooni mukas jalataa era qalbii yoo diddiirrachuu baattan hin guuramtu jedha nama tokkoon gammachiisuu ergaansa iyyuu malee immoo namoonni isa dhaggeeffachuu hin fuuturan maqaa waaqayyoo kan dhaggeeffachuudhaaf galitti yaa'u turan qalbii diddiirradha kan jedhudha ergaansa kan sinniin kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ergaansaa tokkicha qalbii keessan diddiirradha Yesuusis afaan banatu lallaboo ala jalqabu qalbii keessan diddiirradha mootummaa waaqayyoo dhiyaateera haleluuyaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera qalbii keessan diddiirradha wangeelichi kan maga hamma wangeelichi hamma jalqabee hamma dhumaatti haqqayyuu sagaleen hin iyyaa lafa onaa keessa abbaan barbaadu haadhaqu lafa onaa keessa qalbii keessa diddiirradha karaa qopheessaadha inni ol jedhe gada jedhe